wanti haaraa ta'e tokko wanta bu'uuraan bakka san jiru irratti yookaan dhufeetiin bakka san wajjin jiraatu ta'e madaqoo ta'a jechuudha. Kana gaamarree xiqqoo muuziqaa irraa dhageeffannee as deebina na wajjin ta'a. Fakkeenya godhadhu Magarsaa Geetuu jedhama. Magarsaa Geetuu kun eenyu? Shandaddaaqaa akka waaqaa farra keenya. Kanaafuu hundi keessanuu viidiyoo isaa kan yeroo gabaabduu keessatti miiliyoonota hedduun akka ilaalamu irratti hojjechuun dirqama keenya. Baay'een qabaa lixa beektuutirra dhaamsa fooqeeyini obbo hunda bira lubbuun jiraanne turruullee wal garra dhibameetti goree na jiree na dara. Loltuu sabaaf quuqama feetu fakkeenya godhadhu Magarsaa Geetuu jedha. Madaqoon maalidha? Keekiyyaa badhaadhaa muuziqaa ajaa'ibaa qabatee nu dhufee jira jechuudha. Isa xiqqoo waliin reaakti goonee wanta nu fakkaate irraa dubbannee wanta nu galee waliif ibsina adeemne jechuudha. Jalqaba irratti madaqoon maali? Gama reaaktii kennaatti osoo hin seenin hiikkaa madaqoo akka godinaalee Oromiyaa garaagaraatitti hiikka garaagaraa qabaachuu danda'a. Garuu hiikkaa madaqoo maalidha? Akka nu hubadhetti kan inni fayyadameefoo maalidha? Yaada jedhu irratti waliin dubbannee kaanee itti adeemna muuziqaa isaa dhageeffataa reaaktii goona jechuudha. Egaa maarree xiqqoo muuziqaa irraa dhageeffannee as deebina na wajjin ta'a. Yayo Film Production. Alaabaa abbaa gadaatiin faayamanii kiliippiin isaa akkiitti qophaa'e qofti adda jechuudha. Naannoo mijataa. Madaqoo jecha jedhu kana akka inni itti fayyadamee madaqoo jechuun akkuma beekamu warra horsiisee bulaa loon horsiistu ittiin beekama jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf akkuma jechoota geejjiba jedhan kana jecha geejjiba jedhu kana kotte duudaa akka kotte duudaadhaniif itti fayyadaman jechuudha. Warra itti fe'umsaaf oolan kanneeniif geejjibtoota jedhaniitiin fayyadamu ture jechuudha. Garuu geejjibni sun akkuma namoonni keenya miilaan biyyarraa bahuu eegalanitti gara geejjiba namaanis geejjiba jechuu eegalan jechuudha. So amma kana irratti madaqoo jechuun akka jecha inni asirratti fayyadame irratti garuu kan nuti beeknullee madaqoo jechuun akka horsiisee bultoota keessatti loon bakka tokko dhufee bakka tokkotti yogguu horii yookaan immoo loon saniif haala kan ta'u ta'e loon madaqoo san eegaa tolchaadhaan ni badaa jedhan biyya sin beekuu loon saniinis waliin beeku jechuudha. Kanaaf itti dhufeenyi inni loon sanii wajjin qabu sun madaqoo jedhama jechuudha. Isinii galadheeti jedha. Innis akkuma kana akkuma jalqaba isiniif kaasuuf yaadee madaqoo jedhanillee fayyadama kanarratti namoota fakkeenyaaf madaqoo jechuun kana wanta saniif waan haaraa ta'e irratti wanti haaraa ta'e tokko wanta bu'uuraan bakka san jiru irratti yookaan dhufeetiin bakka san wajjin jiraatu ta'e madaqoo ta'a jechuudha. Kanaafuu warra amma siyaasa jabaa of keessaa qaba jechuudha. Anis hagumna kiyyaanan hiika jedheeti yaada. Kanaaf innis akka fayyadama jecha isaatitti warroonni amma fakkeenyaaf biyya keenya aangaa'ota mootummaadhaan uummata ukkursaaran kun madaqoo jedhee fudhate maal jechuudha? Sirna ittiin bulmaata yookaan Oromoota wallaaluu akka bakka haaraa irraa dhufanii bakka san qubataniititti madaqoodha jechuudha. Amma isaan madaqoodha uummata wajjin hin turre jechuudha. Amma dura uummata wajjin seenaa uummataa
maalummaa uummataa, duudhaa uummataa, safuu uummataa hin beekan. Kanaafuu madaqoo jedhamu jechuudha. Isin galeeti jedheeti yaada. As keessallee wanti an akka ijootti fudhadhe jechuudha irratti dubbachuudhaaf barbaadu muuziqaa isaa akkuma jiru muuziqaa baay'ee tolaadha. Jechi biraa kan fudhachuu barbaadu loltuu sabaaf quuqama feetu fakkeenya godhadhu Magarsaa Geetuu jedhama. Magarsaa Geetuu kun eenyu beektanii laata? Magarsaa Geetuu wallaaltan jedheeti yaada. Magarsaa Geetuu jechuun leenca poolisii Oromiyaa ta'ee guyyaa artistii Hacaaluu Hundeessaa wareegamu sana jechuudha. Guyyaa artistii Hacaaluu Hundeessaa wareegamu kan dabarsinee Jawaariif hin kenninu jechuudhaan kan ofii of wareegee of ajjeesa jechuudha. Innis akka manni weellisaa Keekiyyaa Badhaadhaa asirra kaase kun nama kana seenaa isaallee hin barroofne ture jechuudha. Magarsaa Geetuu loltuun kun loltuu Oromooti, Oromiyaa poolisiiti. Gaafa sana Hacaaluu wareeganii Jawaar fa'as hayyoonni Oromoo hunduu marfamanii turani. Isa kana dabarsinee kenninu yaada jedhu irratti nama wareegame irraa jechuudha. Amma kallattii gara muuziqaa isaa hamma tokko irraa dhageeffachuutti isin dabarsaa na wajjin tura jechuudha. Ferraadha. Shandaddaaqaa shandaddaaqni akka waaqaa farra keenya dhugaadha. Yeroo meeqa asiin nu marsanii, yeroo meeqa gara nan nu kuffisuuf yaalanii, asiin akkana nu godhan, asiin akkana nu godhan, asiin kutaa nu qoodaa, asiin ammoo wanti nu irratti hin hojjetamne jechuudha. Bees tokkochaa farra keenya jechuudha. Shandaddaaqaa shandaddaaqni akka waaqaa farra keenya. Jechoota baay'eedha kan inni fayyadame, baay'ee namatti tola. An akka humna kiyyaattan isin hiika malee jechisaa naa ol ta'uu danda'a jechuudha. Baay'ee jechaa gaarii fayyadama waan ta'eef na faana tura ammas. Labsii goote fakkeenya biqiltuu kan dursu nageenya. Waaw! Asitti biqiltuudhaan na jedhu, asitti kana goona jedhu. Labsii goote fakkeenya biqiltuu kan dursu nageenya. Yaa biqiltuu kan dursu nageenya. Biqiltuu dhaabee kana dhaabee asii waraanni nama fixaa asii kana godhaa asii kana godhaa. Biqiltuu fakkeenya godhachuun hin taatu kan dursu nageenya keenya. Na wajjin ta'a. Hamba aanoleef calanqootii dirmamuu qabna sirna moototii. Yaa dirmamuu guddaa qabna sirna moototii. Sirni inni ittiin adeemaa jiru, sirni amma mootummaan kun itti adeemaa jiru sirna mootiitii jechuudha. Kanaafuu nuti hamba aanolee fi calanqootii dirmamuu qabna sirna moototii. Yaa kiyyaa akkee kiyyaa wannan jennee gabaabsinee ibsumee hin qabnu jechuudha. Hanga humna kiyyaa isinii hiikuudhaaf ayyaada. Lafaan ta'u ammas guutuu isaa dhageeffachuudhaaf ulfaachuu danda'a waan ta'eef hamma ta'e xiqqoo irraa ri'aaktii gooneetu bira dabarraa nu wajjin. Loltuu sabaaf quuqamuu feetu fakkeenya godhadhu Magarsaa Geetuu. Biyya sittaa salphatu goota keenya.
Shandandeenye akka waaqa fadhageenye. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenyaa wanta tokko waan lamaa sadii ijoo taate irraa isin tuqeetiin jira jedheetiin yaada. Hedduu takkaan isin kabajaa, hedduu takkaan isin jaalladha. Ammas viidiyoo isaa kana daran akka daawwatamuuf jechuudha. Diskiriin booksii jala isin kaa'aa jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu viidiyoo isaa kana yeroo gabaabduu keessatti miiliyoonota hedduun akka ilaalamu irratti hojjechuun dirqama kennachuudhaan viidiyoo kee immoo laayik sheer gochuudhaan yaada keessanis koomentii jala naa kaa'aa jechuun barbaada. Waan wajjin turtaniif ammoo warri chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun nutti makamuu hin dagatinaa isiniin jedha. Waan wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa, fayyaa naga keessa jiraadha. Baay. Isa kana immoo warreen arginiif diskiriin booksii kiyya jala argatan jechuudha. Fayyaa ta'a.